waaqeffannaa nuffuun moo'anne tajaajilaaf duubatti harkifachuun moo'anne mee nuun maaltu nu moo'ataa nuun waaqni keenya eenyudha dhugumatti tokkicha qixxee dhibbaa jedhanii kan abbootiin keenya waaqeffatanidha dhugumatti Muuseedhaaf waaqni kee anadha anaan ala waaqeffatin kan jedhame sanadha moo wani biraatiif bitamaa wani biraatiif jilbeeffachaa hawwii keenyaan xalafamaa fedhii keenyaa fi bitamaa jirra kan jedhu of madaaluun ni barbaachisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos Niqoodimoos waliin yoo mari'atu maal jedhaanii samiirraa kan bu'een ala gara samii kan ba'e hin jiru innis ilma namaati jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin jiru waa'ee waaqa biraa haasa'aa hin jirru waa'ee dhuma waaqa tokkichaa kan abbootiin keenya waaqa tulluu waaqa malkaa uumte jedhanii too waaqeffatanii waaqa Booranaa waaqa Baarentuu waaqa Maccaa waaqa Tuulamaa jedhanii too waaqeffatanii waaquma sana waaqeffannaa isa samiirraa bu'een alatti gara samiitti kan ba'e kan biraa hin jiru jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos jecha isaatiin nuuf mirkaneessa. Namoonni tokko tokko gooftaan Yesuus Kiristoos waan foon uffateef waaqa biraa barbaadutti ka'aniiru waaqni akkamiin beelaa jedhaniitoo waaqni dheebochuun isaa kan isaan rifachiise jira. Waaqni halkan 40 fi guyyaa 40 nyaatarraa of ittisee beela'uun isaa karrajiitti ta'eetoo sababa kanaan akkuma seexanichi gooftaa qoruudhaaf jedhee inni iyyuu deemasii jedhametti warri immoo yaadni mataa isaanii isaan xalafee hubannoo waaqayyoo irraa duubatti isaan deebise ni jiru. Waaqni fannoorra ooluun isaa maaf nu ajaa'iba wanni hin dandeenye jiraayi. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti bara harmee keenya dubroo Maariyaam jechi moo'ate waaqayyootiif wanti hin danda'amne hin jiru jecha jedhu jecha qulqulluun Gabri'eel dubbatedha. Kun bu'uura amantiiti. Waaqayyoon hundaanii danda'a yoo jennu akkuma nu laachuu danda'u beela'uu maaltu isa dhorka akkuma nutti uwwisuu danda'u nuuf fannoo irratti qullaa fannifamu maaltu isa dhorka akkuma mootii ta'ee jiru yoo barbaade immoo bifa garbichaatiin akka hin deddeebine maaltu isa dhorka akkuma lubbuu nama toree nama jiraachisu foon yoo uffatee too deddeebi'e maaltu isa dhorka akkuma ajjeesuu fi kaasuu ifiisaa ifa jeesee ifiisaa ammoo guyyaa sadaffaatti akka hin kaasne maaltu isa dhorka waaqayyoof wanti hin danda'amne jira. Noo waaqa tokkicha qixxee dhibbaati kaa ni danda'a. Innoo fedha bullooti kaa fedha bulloos ni jedha Oromooni ni danda'a jechuu isaati. Wanti isa daangessu hin jiru jechuu isaati. Hundi akka fedhii isaatti ta'e hundi akka hayyama isaatti ta'e waaqni ilma namaa waan jaalateef jaalalli samiirraa gara dachiitti isa harkisee haga du'aattis isaan ga'ee maaliif akkanumatti waan nu jaalateef. Kanaaf waaqni tokkicha waan foon uffateef waaqni lama jiru tokko kobaasaa kan jiru tokko ammoo kan foon uffate jennee kan bakka lamatti qoodnu hin jiru. Abbaa isaatiin ergamee waan dachii kanarra dhufeefi akka nama bilaashatti si lakkoofnu aangoo isaatiin irree isaatiin hayyama isaatiin abbaa isaatiin kan wal qixatee yoo ibsuudha. Kaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti samiirraa kan bu'een ala gara samii kan ba'een jiru kan jedhe. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irrattis falmamaa jiru irratti maal jedhuuni abbaa nutti agarsiisiti nu ga'a jedhuun. Abbaa kee nutti agarsiisiti nu ga'a kana booda bakka waa'ee waaqaa beekne yoo jedhaniin maal jedhaanii ana kan argee abbaa argeera. Aniif abbaan tokkodha. Maal taatanii jedhe. Haga har'aa yoo waliin jiraannu nan beektanii jedhaan. Anaa waliin jirtu hundi keessaniyyuu
Maltaatanii hagaarraa yoo waliin jiraatanii beektanii Iyyesuus barisuma waaqa gurraacha jennee waaqeffannuudhaa bar waaqa biraa miti bar maltaatan waan fannoorra ooleefi Iyyesuus bari waaqa walaabuu uumte jedhaniitoo subii ganamaa bakka lamatti walaabuu hiruudhaan isa tokko samii fi samii ol isa tokko immoo dachii fi dachii godi godheetoo bishaan gurraacha yookaan bishaan walaaburraa kan uumama uumedhaa bar waa'ee waaqa biraa isaa jirra seetanii waa'ee dhuma waaqa abbootii keenya taasaa jirraa bar waa'ee dhuma waaqa abbootiin keenya waaqeffachaa jiranii taasaa jirraa bar garuu akkamitti taasaa jirra irra caalaa ifa nu ta'ee taasaa jirra irra caalaa nutti dhiyaate irra caalaa nu waliin nyaate irra caalaa nu waliin dhugee foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu fudhatee agarreetu waa'ee isaa haasofna inni arfaffaan kaasnu Oromoon waaqni gurraacha yoo jedhu kan hin jijjiiramne ta'uusaa agarsiisuudhaaf maaliifii gurraacha ta'ee garaan isaa immoo maalidha garbadha gurraacha garaa garbaa jedhaan yoo barbaade immoo gurraacha garaa cabbii jedhaan yoo barbaade immoo gurraacha garaa adii jedhaan kun hunduu maqaa Waaqayyooti yoo alaalaaltan gurraachadha garaan immoo cabbiidha yoo alaalaaltan hin mul'atu garaan immoo adiidha yoo alaalaaltan hin mul'atu garaan immoo garba Oromoon hin jijjiiramu kan jedhu agarsiisuudhaaf kana jedhe oolan isiniin jedhu Waaqayyoon nuturraa fagaata malee safuusaa yeroon itti cabsu hin jiru akka Oromootti waaqni safuu roobaa laftammoo maal godha safuu magarsa waaqni safuu maal godha rooba lafti immoo safuu maal godha magarsa lafti safuu kan magarsuu dadhabdu ofuma ishiitii waaqarraa yoo fagaatte addaan bar gara badiinsaatti kan dhufe ofuma isaatii Waaqayyoorraa waan fagaateef malee waaqni waan isarraa fagaateef miti bar waaqni amalummaa isaatiin nurraa hin fagaatu nutu fedhii keenyaan hayyama keenyaan yoo barbaanne Waaqayyootti dhiyaata yoo barbaanne Waaqayyoorraa fagaata innoo garaansaa garba kan irraa waraabbattanii dhumne kan isinii roobeen dhumne kan isinii tiifeen dhumne kan isinii biifeen dhumne innoo garaansaa cabbiidha kan roobee too hin dhumne bishaan waraabbattanii too hin fixneedha hin jijjiiramu yaaddayinaa roobeen nu jalaa dhuma jettanii too innoo eebbasaa nu kennee too nu jalaa addaan kuta jettanii yaaddayinaa arjummaan isaa takkaa kan waadaa galameedha haqa qabeessummaan isaa takkaa kan waadaa galameedha jaalalli isaa takkaa kan waadaa galameedha nutti dhiyaachuun isaa takkaa kan waadaa galameedha kanaafuu Oromoon kan hin jijjiiramne yoo jedhu waaqa isaatiin waaqa gurraacha jedheetu ibsa farfannoo 101 yookaan 102:27 irratti maal jedha ati garuu sanuma sidhaa jedha sanuma birraas sanuma bonas sanuma arfaasas sanuma gannas sanuma bardheeggaddaas sanuma baranas sanuma barakaanis sanuma duris sanuma har'as sanuma borus sanuma jijjiiramu arjummaan isaa jijjiiramu jaalalli isaa jijjiiramu haqa qabeessummaan isaa jijjiiramu abbaa dhugaa ta'uun isaa jijjiiramu danda'a ta'uun isaa jijjiiramu angawoo ta'uun isaa jijjiiramu ta'uu baannaan immoo maaf itti bullaree jijjiirama taadhaan waaqni immoo akkuma namaa kana har'a mul'atee kan boru mul'anne yoo ta'e maaf itti bullaree maal nu fayyada homaa nuun godhuu bara akkanumaan dadhabna Waaqayyoon mootiiwwan lafaa kanaa ol jaalannee kan itti bulluuf dandeettiin isaa daangaa qabaachuudhaan ol kan hin jijjiiramne ta'uu isaati haqni isaa hin jijjiiramu fuula namatti hin badu jaalalli isaa sanuma kanaaf egaa Daawit sanuma sidha jedheet baroonni kees gonkuma hin dhumanii jedha innoo bara abbootii keenyaa warra malkaaf tulluutti ba'anii too Waaqayyo waaqeffatanii ni jira bara keenyattis ni jira innoo bara warra Abrahaam amlaaka tsahaay tanaababanni yaa waaqa aduu kanaa naa mul'adhu baratti jedhame sanas ni jira bara kanammoo bara foon uffatee ilma namaatti fayyise kanas ni jira baroonni isaa dhuman qabanii inni biroo qabxiin shanaffaan Oromoon waaqni gurraacha yoo jedhu qulqullina isaa agarsiisa qulqullina isaa gurraachi bifa makaan qabneedha bifa makaan qabneedha bifa goonka ta'eedha kanaaf qulqullina isaa agarsiisuudhaaf waaqa isaatiin gurraacha jedha
Gurraachummaan kun qulqullina agarsiisa yoo jenne immoo qulqullummaa Waaqayyoo maal agarsiisa kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaa humna Waaqayyoo waliin hidhata qaba. Faarfannoo 97 yookaan 98 lakkoofsa tokko irratti mirgi isaa ciqileen isaa qulqulluu isaaf fayyiinsa raawwatee jedha. Ciqileen isaa qulqulluun isaaf fayyiinsa raawwatee jedha. Ciqileen isaa maalidha? Qulqulluudha. Irreen isaa maalidha? Qulqulluudha. Humni isaa maalidha? Qulqulluudha. Aangoon isaa maalidha? Qulqulluudha. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti bar qulqulluu jedhanii too teessoo isaa baatanii sodaa fi kirkiruudhaan kan galateeffataniif bar kanadhaa bar. Kirubeelii fi Suraafeel teessoo isaa baatanii qulqulluu jedhanii kan galateeffataniif bar kanadhaa. Qulqullinni isaa kallattiidhaan aangoo isaa waliin hidhata qabadha. Inni lammataa gaarummaa Waaqayyoos ni agarsiisa. Gaarummaa Waaqayyoos ni agarsiisa. Oromoon namni arjaadha jechuu gaafa barbaadu ebaluun bar gurraacha akka Waaqaatii jedha. Gurraacha akka Waaqaatii jechuun maal jechuu isaati? Arjaadha, gara laafessa, qulqulluudha, nama gaariidha jechuu isaati yoon. Kanaaf Waaqni gurraacha yoo jedhu Oromoon maal jechuu isaati? Arjaadha, innoo gaariidha, innoo gara laafessa, innoo dhiifama isinii taasisa, innoo isin jaalata jechuu isaati. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ani qulqulluu waanan ta'eefi isinis qulqulluu ta'aa jedhamee bu'uura barreeffameen jireenya keessan hunda keessatti qulqulluu ta'aa jedha. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Niyoo qulqulluudha akka Waaqaatti jennee of gaafachuun gaariidha. Deddeebi'uun keenya bariisa fakkaachuudhaaf bar gonkummaa yookaan amalummaadhaan odoon ta'in kennaadhaan nu immoo Waaqarraa qulqullina ni fudhanna. Kennaadhaan warri qulqulloota ta'an danuudha. Akka urjii samii warra baay'atanidha. Ammoo nuyi abbootii keenya kanatti ba'aa jirraayi. Jireenyi keenya gaabbii qabaayi. Fooniif dhiiga gooftaatti deddeebi'aa jirraayi. Waan dubbannu oodiit ni goona. Waan hojjennu oodiit ni goona. Waan raawwannu oodiit ni goona. Waan yaadnu oodiit ni goona. Qulqullummaa kanatti akkamiin haa guddadhu jennee karoorfannee tarsiimoodhaan socho'aa jirra moo fedhii fi hawwiidhuma addunyaa kanaan qofa xalafamneetoo qulqullina kanarraa fagaachaa jirra. Niyoo Waaqni keenya gurraachadhaa maaf isatti ba'uu dadhabna? Niyoo Waaqni keenya arjaadhaa ni dandeessu nuun jedheera. Anaan hordofaa jedheera. Ana fakkaadhaa jedhee seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irrattis nutti mee jira. Isa fakkaachuuf maaliidha kan yaalaa jirru kan jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Qulqullina kana waliin wal qabsiisee Oromoon maal jedhaa Waaqa isaa yoo waamu leemmoo garaa taliilaa jedha. Na wajjin jirtu hundi keessaniyyuu garaan isaa maalidha? Taliila jechuun maal jechuudha? Bishaan qarruu jechuudha miti. Burqaa waraabdanii guddanne isin bara bambaa dhalattan. Miti burqaa waraabnee guddanne. Kanaafuu bishaan mboorofni maal akka jedhamu hin beekne qarruu jedhama. Amma ida bishaan qarruu jechuu danda'a namni amma bambaa fayyadamaa too guddate jechuudha. Qarruu qulqulluu kan hin boorofne jaalalli isaa hin boora'u. Olaantummaan isaa hin boora'u. Kasoominni isaa hin boora'u. Nu gargaaruun isaa hin boora'u. Haqa qabeessummaan isaa hin boora'u. Qarruu bara hedduudhaaf dhangala'aa ture. Bishaan jireenyaa qarruu isa dubartittiin ishee warra Samaariyaa waliin haasa'aa turte kanarraa yoo dhugde gonkumayyuu hin dheebottu jedhame. Innoo bishaan jireenyaa bishaan qarruudha. Ulfinnii fi galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Bishaan qarruu kanarraa dhugaa tasgabbaa'a. Gammoojjiin addunyaa kanaa hongiin addunyaa kanaa nama dadhabsaa. Dadhabbii hedduu qabaa. Gammoojjiin addunyaa kanaa gar malee nama dheebossaa. Cubbuun addunyaa kanaa nama dheebossaa. Fedhiin addunyaa kanaa nama dheebocha garaa nama hin ga'u bar. Mee warri cubbuu raawwannu cubbuu yoo raawwannu cubbuun garaa nu ga'eetti dhiisna. Ammas cubbuun tokko cubbuu biraa dhala. Cubbuun tokko cubbuu biraa dhala. Cubbuun tokko cubbuu biraa dhala. Fedhiin foonii bari numu bar. Fedhiin dhumti foonii akkuma walii galaatti kan hin dhumnedha. Kan garaa nama ga'u taliila gooftaa Yesuus Kiristoos jedhamudha. Kan garaa nama ga'u leemmoo garaa taliilaa kan jedhame Waaqa gurraachadha.
kan garaa nama ga'u kan nama quubsuu danda'u bishaan jireenyaa kana waan ta'eef jiran itti dhiyaannee torraa haa dhugnu. Maal jechuudha itti dhiyaannuni? Haa tajaajilluudha, haa gaabbinuudha, fooniif dhiiga gooftaa haa fudhannuudha, jireenya hafuura waarratti yaa hirmaannuudha, haa soomnuudha, haa sagarnuudha, haa jilbeeffannuudha. Kanaaf waaqni qulqulluudha yoo jennu akkaataa kanaan gurraachummaa isaa agarsiisa. Xumuraan jira. Qabxiin inni dhumaa waaqayyoon qulqulluudha yoo jennu hangafummaa isaa agarsiisa. Dukkanni immoo hangafa akka Oromootti. Dura dukkanatu uumame. Dukkana booda maaltu uumame? Ifatu uumame. Kanaaf waaqa gurraacha yoo jennu maal jechuu keenya? Ati dursaadha kan si dursu hin jiru. Ati hangafaa kan si dursu hin jiru. Maaliif? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 dursa eenyu jirtu ture jedha. Jechatu ture jedha. Jechi kun eenyu ture jedha? Waaqayyo ture jedha. Kanaafuu waaqichi hangafaa jechuudha. Maaliif? Dursee waaqayyoon samii fi dachii uumee jedha seera uumaa boqonnaa 1:1. Kanaafuu walaabuun uumamuu isaatiin dura eenyu ture jechuudha? Waaqayyoodha.